Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Amma rakkoon deemaa jiru waa'ee rakkoo ijoollee Suudi Arabiyaati. Ijoolleen Suudi Arabiyaatu rakkoon si akkami beektaa? Yoo biyyatti galtees jireenya mataas jaarrattee gatii hin qabnee fi namni ammaan dura mana hidhaa keessa turee waggaa meeqa achitti miidhamee miilli isaa harki isaa miidhamee jiru kaayyaman jira. Kaan Suudi Arabiyaa galee jira. Kaan ammoo hidhamee ammaas lammaffaa mana hidhaa keessa jira. Yoo biyyatti galanis jireenyi hin jiru gatii ta'ee fi ijoolleen keenya amma Suudi Arabiyaa keessatti baay'ee rakkachaa jirti, miidhamaa jirti, miidhaa hamaa keessa jirti. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jiru sagalee ta'aa fi maalii fi rakkoo tana yeroo Rabbi nurraa dhaabe malee rakkoon tun itti fufti. Rakkoon tun maaliif itti fufti jettanii yoo biyyatti galanis jireenyi hin jiru. Biyya keenya inni waan qabus inni waan qabnes jireenyuma hamaa keessa jira. Gatii san ta'eef rakkoon biyya keenyaas rakkoodha. Oduma gara biyya namaa deemanii dhumaa jirra. Kanumaafuu ijoollee Suudi Arabiyaa kanaaf sagalee taadhaa, sagalee akka taanuuf abdiin qaba. Jajjabaadhaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Amma dhumaatti sagalee haa taanuu fi ijoollee Suudii tanaaf sagalee haa taanuu akkasini isiniin jaa. Jajjabaadhaa ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan kan carraa miidiyaa kana fayyadamaa jirtanis viidiyoo tana sheer godhaa, nama bira akka dhayitu abdiin qaba. Kanumaafuu jajjabaadhaa, wal jajjabeessinaa, sagalee waliif taanaa, ulfaadhaa galatoomaa, gadaa bilisummaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenyi maal fakkaata? Baganaaf jiraattanii alhamdulillah jiraachuun waan guddaadha. Amma rakkoon ijoollee Suudi Arabiyaa kana rakkoo hamaa keessa jiranii rakkoon isaanii kun waan dhaabbatu natti fakkaatu. Inni kun yeroo hidhaa bee mana biyyatti galee inni kun hin ba'aa, hin galaa, hin ba'aa, hin hidhamaa. Kanumaafuu jireenyi biyya keenyaa jireenya akka malee gatii ta'ee fi jireenya baqaa kan akka Rabbi nurraa laafus abdii qabna. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Tamaam shawaroo laayik godhaa, subscribe illee godhaa. Viidiyoon tunillee akka nama bira dhayituuf sheer godhaan isiniin jaa. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Ijoollee Suudi Arabiyaa kanaaf sagalee haa taanuuf isiniin jaa. Yoo Rabbi jee Rabbiin jireenya baqaa kana akka nurraa dhaabu abdii qabna. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Amma dhumaatti wajjin jirra gatii ta'ee fi ijoollee Suudii tanaaf sagalee taa fi ijoollee Suudi Arabiyaa tanaaf sagalee ta'an isiniin jaa. Galatoomaa, ulfaadhaa, gadaa bilisummaa ta'u. Amma haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Haalli jiru oowwa kanaan wal qabatee baay'ee oowwa kanaan wal qabatee ijoolleen keenya miidhamaa jirti. Miidhaallee miidhaa hamaa keessa jiran gatii ta'ee fi bilmadhaa fi sagalee ta'a. Yoo nuti sagalee hin taaneef namni sagalee ta'uuf hin jiru gatii ta'ee fi warreen miidiyaa garaagaraa fayyadamtanis sagalee ta'aafin isiniin jaa. Inshaallah ta'ala wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Amma dhumaatti wajjin jirra, jajjabaadhaa. Ijoolleen Suudii tun amma rakkina hamaa keessa jirti. Rakkinni isaan keessa jiran tokkoffaa irratti biyya Arabaa baay'ee oowwiti amma yeroo oowwaati gatii ta'ee fi ijoolleen kun mana hidhaa keessatti bishaan dhabuu sababa oowwaatiin dhibee garaagaraatiif saaxilamaa gatii jedhaniif uummanni Oromoo warreen biyya lafaarra jirtanis sagalee ta'aa fi sagalee haa taanuuf isiniin jaa. Wal cinaa dhaabbannaa. Amma dhumaatti waa'ee keessanis hin dagatinaa. Ijoollee sanis akka Rabbi baasu abdii qabnaa. Wal jajjabeessinaa isiniin jaa. Namoonni carraa miidiyaa fayyadamuu qabdanis miidiyaa kanarratti dhiibbaa godhaadha. Warreen ammoo biyyoota alaa